bifa miidhagaa kanaan akka qophooytu godhe galata guddaa kennuufii qaba. Kabajamoo pireezidantii mana maree dhimma islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheek Jamaal Muusaa Jiloo, kabajamoo Sheek Umar Usmaa'il dura bu'aa mana marii dhimma islaamaa magaalaa Awwadaay, kabajamoo Sheek Amiin Ibroo Amiira Da'waa Majlisa Federaala Itoophiyaa fi walitti qabaa Shari'aa Boordii Baankii Raammis, kabajamoo kantiibaa magaalaa Maayaa Dr. Ifrah Waziir, kabajamoo obbo Ahmad Naasir bulchaa magaalaa Awwadaay, kabajamtoota dura bu'oota waajjira mootummaa, kabajamoo obbo Abdul Jawaad Muhammad walitti qabaa boordii baankii Raammis, kabajamtoota ulamaa'ota keenya, abbootii gadaa, abbootii keenya, haawwota keenya, maamiloota keenya, abbootii aksiyoona baankii Raammis, jaalatamtoota ummata magaalaa jaalatamtuu Awwadaay, guyyaa guddaa kana, guyyaa jaalatamaa kana, ummata jaalatamaa kana jidduu dhaabbadhee baankii Raammis bakka bu'ee yoo dubbadhu gammachuu hongaa hin qabne takkatu natti dhagahama. Isin dura dhaabbadhee dubbachuun anaaf kabajaa guddaadha. Baankiin Raammis baankii halaala tan taate tan hawwii guddoodhaan eeggamaa turte guyyaa kana geessee arguu keessaniif deebi'ee baga gammaddan isin jechuu barbaada. Isinis baankii teessan baankii Raammis nu waliin eebbisuuf bifa miidhagaa kanaan nu waliin dhaabbachuu keessaniif galata guddaan isiniif qaba. Ummanni lakkoofsi hangana gahu kun ummanni magaalaa Awwadaay fi kanaannoo isii ganamarraa eegalee yaamicha keenya kabajuudhaan akkanatti walitti argamuun isaa anaaf hiikaa guddaa qaba. Inni duraa hangam ummanni keenya bal'aan kun baankii Raammisiif fedhii fi jaalala akka qabu agarsiisa. Kan lammadaa baankiin Raammis hangam ummata bal'aa biratti fudhatama akka argatte agarsiisa. Inni sadaffaa hawaasni keenya hangam amaanaa guddoo akka nutti kenne agarsiisa. Baankiin Raammis ummataaf ummataan jaaramtee dhaabbatte. Hawaasa sababa tajaajila baankii dhalarraa bilisaa dhabuudhaan diinagdeedhaan miidhamaa tureef
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shaytaan dhufee waliin tuqee haadai. Akkuma itti baankiin akkana godhatti jee shaytaan dhufee waliin tuqee mee takka takbiirtaa. Warri gama duubaa jirtan kursii qofa haadhaa baay'innusaa pirezidaantii ajajnu dhageeffadhaa rakkoon teeknikaa uumame. Kayrumaa fi jennee fudhannaa baankiin teenya hawaasa keenya hiyyummaa keessaa baasuuf hundeeffame. Waan halaal ta'e qofa irratti kan hojjetu baankiin Raammis hawaasaaf hojii uumuu irratti xiyyeeffattee daldala halaal keessatti hirmaattee kan hirmaachistudha. Gama investimentii qonnaa, industirii, barnoota, mana jireenyaa, fayyaa fi kanneen biroo irratti dalayti. Kana galmaan gahuuf hooggantootaa fi hojjettoonni baankii Raammis kutannoodhaan akka hojjetan isiniif mirkaneessuu barbaada. Allahu Akbar. Kanaaf baankiin Raammis baankii isin fakkaattu eenyummaa fi isin maal akka taatan qajeelatti beektuudha. Baankiin Raammis hawaasatti dhihaachuuf damee bakka bakkatti banachuuf qophii guddaa godhachaa jirti. Baankiin Raammis akka baankiitti jabaattee hidda gadi fageeffattee akka deemtuuf ammoo tumsi nama hundaa ni barbaachisa. Kanaaf namuu dirqama isaa beekee yoo waan gumaachu beekee hawaasa jijjiiruu fi biyyas jijjiiruun qajeelatti danda'ama. Baankii Raammis baankii godhuudhaaf hojiin dura dursoo tokko akkaawuntii banatuu waan ta'eef isinis waan kana qajeelootti eegantanii akka waan itti jirtaniif kana itti fufuun barbaachisaa akka ta'e dhaamsa dabarsuun barbaada. Tajaajila baankii tanaatis fayyadamuudhaan kan biraallee akka fayyadamu gochuun nurraa eegama. Ilma ofii abbaatu guddisa waan ta'eef abbaan baankii tanaa eenyuyyuu osoo tahin isinuma. Hiree halaal tan argamte tanatti fayyadamuudhaan diinagdeedhaan guddachuuf amma booda karaan banaadha. Waan kana ta'eef bulchiinsi magaalaa Awwadaayii fi ummanni magaalaa Awwadaay baankii tana waliin haa guddifnu isiniin jechuun barbaada. Hedduu galatoomaa. Kanatti aansuudhaan walitti qabaa boordii baankii Raammis kan ta'an obbo Abdul Jawaad Muhammad gamana dhufuudhaan ergaa akka nuu dabarsan kabajaadhaan gaafadha. Obboleessi keenya Abdul Jawaad Muhammad jechuun muuxannoo hojii hooggansaa zamana dheeraa qabaachuudhaan madrasaa Ma'aadanuur hawaasaa dhaabuudhaaf fi hawaasaaf humna cimtuu taasisuu irraa eegalee hanga biiroolee 11 magaalaa Dirreedhaa keessa jirtu hoogganuudhaan warri magaalaa Dirreedhaadhaa bakka teenya buutee akka federaalaatti miseensa magaalaa teenya yookaan biyya teenya magaalaa Dirreedhaa fuudhaan miseensa paarlaamaadhaati. San qofa osoo hin taane hooggansa baankii Raammisitti eega dhufanis hojiilee gurguddoo baankiin kun akka saffisaan bakka dandeettii fi humna qabu hundatti baafatee akka inni hojjetu abdii guddaa irraa qabna. Halkanii guyyaa osoo hin rafne akkaataa isaan itti dabarsanii sanaaf beekaa hedduu akka galateeffatanii barbaada. Gara sagantaa isaaniittiin isin dabarsa. Allahu Akbar. Hawaasni qonnataan qabsaawaan akkasuma ammaasis diin isaa jaalatu duniyaa isaa dalagatu kan arraan tana bifa miidhaga kanaan baankiin akka
fi barnoota majlisa federaalaatii fi akkasuma ammaasis hanga arraatti baankiileen biraa hundinuu ulamaa'ota keenya kan mul'atu hunda boordii shari'aa godhachuudhaaf tattaaffii hedduu godhaniiti nama hedduullee kan nuti jaalannu harkaa fuudhuuf tattaaffii godhanii sheeyni keenya immoo baankii na fakkaattuun eegaa jeeti baankii teenyaaf durataa علماء مال بوردي شريعة بانكي رامس نوتاني جراني الله أكبر الله أكبر الله أكبر نمني شيامين بانكي كبته بكتي بودوان وغاسني بيه كان أمين شيخ عمر درتا مجلس مقالة وداي شيخ إبراهيم درتا مجلسا هررگي بها اكسما اماسيس شيخ خينيا خبجما جالتما برسيسا دين خنتان شيخ عبد اللطيف متان هند خيسنو من قدوم بيا علماء وني هند خيسنو دررتي سغنتا دررتي وانوار كمتنيف عدتي غلطوما بانكي تينيا بانكي علماء اوتا تهونو مركنيستني غلطوما جچون برباد الله اكبر اكسما ماسيس دكتور افراح كنتيبا مقالا مايا افي هوغنتوتا مقالا مايا لا اكسما ماسيس كنتيبا مقالا بلچا مقالا اوداي في امتا خينيا دررتي مقا بوردي رامسين مقا امتا بانكي خنا دابيتين مقا أمة التلفئتين والرياضة خنا بركي سيسي خنكا شيخ جمال علي فان ورانت النجود تنركم لمالي هندي خيسانو بانكي تيسان بانكي اسم فكاتو بانكي دلدلة تبروتينيو بانكي اتين قدتشو تينيو وان دابدنيف الردي بئي ددي بئتين قلتو ما جيشو بربادا الله أكبر خنت يا سودان أمني أودا إذا ما كاكو فوسنتين عن الليمبرغا عران تنا خبجا قدنا بوتن عران فبان قال ما خنا ورسين خبجا قدنا بوتن قال ما خنتين هو تابانكي تنا شيري عبيد النجيت يا مدرا عمتا لا مدرا عرا خبجا قدنا بوتن مالف أودا صداقية أودا صداقية خلاف عن اللي متانا والقبل جيفت الرا أكبانكي رامسات الله أكبر لقماني انت نبكر رافود الله لديشو الله أكبر نمني انت العود يفودك أكرم فوزر دي ما بيخا حي الله أكبر بانكي تينيا بانكي علماء تاقفوا صندي بانكي سبت آيوت الرها وانا ستي ملتوقني في نيوتنا وني دلقابان جماعة الدادا جماعة انصار جماعة برا دلقابان قفتينو فكرين يعني تابانكي سبتا ايوتو اكنا مامي الله أكبر بانكي تينيا بانكي دلوتا هيغريت ماسس درجة كيسا كتيا خنفاتو بانكي خنهم ديسي أكنامين بانكي دلوته هجري بانكي وان أجائب إسن التوخيسة وان أجائب إسن التوخيسة بيتنا خيستي بانكي صدومي أوليجر تكتيتنا خيسة كم بانكي صدومي أوليجر تكتيتنا خيسة كم نتا حلالين دلقا حلالي فين دلقا أمتانين دابده أمتافين دابده هندي نجا أمو بانكين دوغاسانتي حلال قلقلورتي أمتا خينيا دينكين أنجي سوداف أمتا خينيا دينكين أنجي سوداف هم نهورجي سوداف وان أجائبا برنوتا أجائبا بانكي تندابو خيسا برخيسا أمتا واقبو قبيل قبو دمكين قبو دلقو بيخو نماوتي دلقو بيخو
miskiinaati agarree boostee baankiin tun hiyyummaa san keessaa nu baafti yoo rabbi jedhe. Inshaallah qabeenya ni qabdan, dammaqina ni qabdan, namaa wajji jiraachuu ni beeytan, dalagachuu ni beeytan, hurkaan jiraachuu ni beeytan, ammoo miskiina. Miskiina wallahi sheemii jedhe. Miskiina wallahi sheeni kana jedhe dubbii sheenii eessan dhuguma duba. Ummata qabeenya qabu, dargaggeessa dila kana qabu, hawal qabu, hadiin qabu, hadiin dalagadhu jehuun, ha dalagachuu beeku, ha hurkaan nyaachuu beeku, ha namaa wajjiin dalagachuu beeku, ha ammoo miskiinaa faabrikaan qabu. Faabrikaan aannanii hawwadee ni jira. Faabrikaan timaantima hawwadee ni jira. Ni jira. Eenyu haa dhaabumee harka baasa. Baankii raambisi fayyadameetiin faabrikaa dhaaba qajuu as ba'ame. Jimaa qofa osoo hin ta'in faabrikaan dhaaba qajuume. Baankiin teessan dhufte amma. Baankiin tee dhufte amma. Waan takkaan nurraa hirru. Waan takkaan nurraa hirru. Waan waldayaan jaaran ni sodaanna amma. Akkasuma waldaya xiqqoo irraa baaraga qabna. Baankiin teenya waliin dalagachuu nu barsiisuudhaaf qophii. Harki tokko kophaasaa ifin dhiqu. Harki tokko kophaasaa. Kanaaf waliin dalagachuu baankiin isin barsiisu teessu. Laal biyya kana keessatti namni aangoo qabu isin mootummaa seetaniimi. Namni aangoo qabu nama qabeenya qabu. Nama qabeenya qabu. Namni ajrii namarra harkatus nama qabeenya qabu. Namni ajrii namarra harkatus eenyu nama qabeenya qabu. ذهب أهل الدثور بالأجور. جنة كان خلاف نتي ربا ليسو حنكي تينيا خايون تينيا تنقو فهمتي حسابا خايون تينيا أما خاركا قبنو خايون بانكي تنا بها أفريكات نتي أوداي في الدردارة في أداما في خننجر بليد ورّا أوداي دكبتا نتي بكجرو بانكي تينيا خايون سيدا بها أفريكات جدو بلا حلال بها أفريكات جدو بلا بانكي فاينانسي إسلاما الله أكبر. بها أفريكات تي حواس أمة أفريكا باهنا تولد هيد تحلال دليسفت تنقدنا للفت تنتقم ما فيدو نما يدوج دلغتني بيتني بيتنت هدوج دلغتن ميغا اسم خاده بيغا سنون دخرت ديبي سوتين يو ربي خينانتا خناف بانكيتون بانكيتينيا ولما قالتي بانكي بيتنا خيس جرتو خيسا نمني إجاتك كقبو بيّن تبتا مقالا أوداي قفا خيسا بانكي ديدمي أوليجر أسقفا خيسا صدما بيّا خيسا أسقفا خيسا تجرتو أما ديدما تكا خيسا سنيوبي دكبتا جبي فتا اتفيدما بانكي فيدمون مالك أتشخايو قفامت بانكين إسلاما بانكي تانين واني أداني دلغتتي نمدلي سفت الله أكبر. بانكي وجي دلغتن نتي مالك اللي قيسن مالك شرفو مالك عمتي خشرفو بربانو نمو وركي أكنياتو قدو في وانا رافتك علماء قد نبودا نفي جرا خلاف وانا لقي فتنف قلتوما أنا كما تاخيات أكا إلما خيسانيفت هدودان إسني قمدي هدودان إسني مبوني وصونا الرها فيشينا نرمباتو وان سقنتا بريتنا قبي سنيف قلتوما حواسني أوداي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكبا بوردي راميس أوبليسنين عبد الجواد نجالا تريني ميتك بتاسا ميتك تيالالو دوكبا كي راميس كرسيسا هارف باسا كرسيسا لكن لارتي الله أكبر الله أكبر ما شاء الله كرسيسا أنتم ما كلا ما أباس
kita rabbi yang medel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itias sunan baki tagabare TV. Baki tagabare Kenya TV. Ejen akka biyya keenyatti baki gabare tawajin saganta gabare jechuun kan altuba qab tabbika. Isini desa gabare bika tin altuba qab asal isini yasa yom mustammali asim bas. Yunusari la gabare amma taka tamalaga baki haju bait. Saru baki tam baki ramis. Allahu Akbar. Mee gabare biyya gabari ya gizeedhaan diraamaa gabareedhaa inshaallah mancaa keessanii gabaabaa keessanii fuutanii gamara akkas nyaatan inshaallah isaanii wajjin turtii gaarii maaqiillee asumatti itti kannaa mee abdurmaa hussein maal jette? akka biyya keenyatti ulamaa'ota biyya keenya ibsan ani majlisoonni hedduun isaanirraa burqan keessaa tokko Sheekh Abdulatif Mattaan. Sheekh Abdulatif Mattaanis gabaree teenya tanatti nuuf aananii sagantaan isaanii shaafan dhugootu ta'a. Mee ijoolleen teenya jara sagantaa kanatti akka nuuf as dhiyaatan kabajaan isaan afeerra. Ani gaa akaafaa kana iddoo akaafee beeku jalaa hin maqaa. Hogguma afaaniin himtuu na sodaachistee jirta. Allah barana masya Allah namanya berat nada semua deh Allah Akbar sampai yang Allah makan jadi bari barana barang ufati me bishinga me yalla me wan pakatulan me mata bergutilam orang umman nanya ci to khairu wa khairat Allah Akbar yo ba lain lah mesti tahu barana buti ni kapte cere Macam jauh dari tahu apa? Ya, alhamdulillah jar tu gas ada nama tu. Umat dah ya kamu ya macam apa ni ya? Barga semua tu mana wajib itu juragan atau nikai itu? Lal, akan lagi semusa agak atau kurang lagi semusa? Usa. Apa ya gara tu? Ya Rabbi jangan jangan semua. Ini orang tiga malam pakai ini. Allah 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 Allah. Masya Allah Masya Allah Masya Allah. Ajab orang barang mo. Betul tu barang sini terlalu juga mah. Yo dah pinati bakal Masya Allah. Wah mau bilang pakai. Udah udah lama-lama mana terjadi. Barang ni sini aja. Kusuma dia melati kusuma. Mau beri kita gudusu. Udah lagi dah mesti kita ada tanah dia. Arah pun lagi tiga ni. Mana tu? Hai. Kau tahu itu ay? Mana? Mana sih itu saja sana. Macam mana sih dia? Harga balik lagi. Tas kapal mana so di jalan sana. Hai hai hai. Ada tanah dia ada orang curi tema. Harga yang begini apa kau tahu sih? Jalan sana ada turun sana kau tadi baik. Harga balik ni jo. Cuma ini silakan kau. Anak mo. Ilmu ada di sana. Hai, hai, jadi jangan tahu ni. Ilmu ada di sana.
Wayyoote. Qaabii afaan kee. Hatta malli si wanda ko. Akkana wayya ko. Ilaa ta'a hundoo. Laal. Ilaal. Walla tokko jirre naga. Laal akkaan jee. Mee atuu subbuu wancaan jeetu. Atuu subbuu keekii qabattee jeetu. Barana hamdii dhiiftanii bishinkaatti lafan amalaan mechi. Bishinkaatti lamataa gurguddoo kana dhiiftanii. Atiis boqqolloo tana hamdii wallaaltee mee alhamdulillah idaa. Ninja ka. Mee boqqolloo biyya tana maalaan mee baantii waan misii fakkaata. Takkumaan jaami. Karaa duraa kun bereeda karaa duraa tokko akkumatti lachi uffatu dha malee haa mee haa taatu alhamdulillah. Jee kuno. Alhamdulillah eega jettan. Laal yoo isin nagarraa mislayni raamis kun sammuu nu bira dabree ollaa nurraa fayyadamutti hin jiru. Ollaa uniga layni raamis nu hunda waliin gaa kanaaf jecha waliin dhibina. Maali dandaa yoo ati immoo machaa kana gurbaa kana tun inni yoo si dhee. Laal yoo si dhee atiis mana hin dhaabgatte. Dhugama taa'e. Isaa taatu addunyaarra jira. Lubbuun nama zamanaa kan tuquma eeggatti. Tuquma. Macaan biyya hundaa soor nama akka nama bare. Nama bare. Kanaaf laal walloluurra bishinkaa kana akka rabbi hamdiidhaan sii fi ilmaan keenyaa jiru. Gattaamiire garri fuulduraa kun fa'a azalaakatti baase gattaami. Atiis boqqolloo keetan akka rabbiin dhagee si nyaachisu. Amma dubbii xiyya tana dhagee dubbii jaarsaa didani. Haati ofii ol godhamu fayyati si kana. Kai dabaaboo. Mee dhadhiisi ganamaan. Qaamee keessatti buume ollaadha. Mee qeena kana akkuma rabbiitii fi sila akkuma haati kanaati. Nanti aibo nama nanti. Naadam saamara akkasumaanu. Alhamdulillah. Ollaan akkana gaariidha. Ollaan akkana gaariidha. Alo. Alo abdii kiyya dhagaa. Aboo fayyaa ilmaanii sii dhagaa. Alhamdulillah. Rabbil aalamiin yaa booniyoo tana magaalaa waliin baane. Sankuma saniinni gurgurta jeelaan sangaan kunis wayyaa'ee amma abdii kiyyaatiin narraa qabbuuteeti sangaa kanaan narraa gurgurtee. Bu'aanummaanu hajjiin dhaqee sanitti deddeebi'aan jee alhamdulillahiiti. Hai baankii jettamoo taankii baantamoo akkana haasa'iboo afaan ijoollee baranaati malee laal nuti laga raammisii fi raammisiis qabaannee taankii irraa eeguu malee takka baankii haasoo hin deemoo maalu beekta amma dibicha kiyya kana gurgure baankii warra baankiitiin ta'a. Abu alhamdulillahi rabbil alamin. Sheer jatteessa. Sheer dibina waan bantamoo sheerii jette. Sheerii. Amma ugu sheerii san bitanne nuti hakaabaa dhiigle jechuudha. Aboo kana kan. Aboo ati cufadhu wee cufadhu ati. Hai. Aboo alhamdulillahi mee dhagaa. Wali araaramni keessa waan godhe silaa isin laga kanarra wal fixanii maqaa kanaan kunoo baankii rabbi nu bane jaamboo. Maal jettaati? Baankii baname. Allah. Yaa haji isin duraanuu rabbi isin fedhetuma duraanuu hajji isin geessi. Kanaaf rabbi hajji isin geessi nuti wal dhaba keenya hajjiidhaan wal ce'idhaan qammaan tanaa jira kun wal keeban. Tana kun amma na dhagee hawaan hin jiru. Atiis bishinkaa kee kana barana. Rabbi si haa nyaachisu dalagadhu atiis boqqolloo kee dalage maallaqa waan manaa qabda waliin fuudha sheerii baankii raamis bitannee yoo akaafaa irraa dhiibnee gara baankii yaada booluti. Baankii haji bishingaa kiyya yoo baay'ee dhalee booda bishingaa fuudheeti callaa kan fuudhee baankii galfatu. Bishingaa nuti moo saboo maaluma taate kuta kan bayyadatu. Sabaa jiban dachi akaafaa malee kan waa tokko qoqqoon nuti. Ni gurgurta.
bishinka hanga takka warraa ol keeysee karraa hafe moo nagaadeetti filee feene moo asii Ni feena. Duraanii wayii ittiin isaa noo feena. shawaa fiduu malee takka yoom asii shawatti ol feenee miti gara taasaa biin feenaati amma haa woo sheerii san bitannee baankii galla Ni taati. hafaafaa ni dhiifne moo Ni dhiifne. Hai nuyaasa Nuyaasa. Bishingaa baankii galla moo nuti Tokkotu akkinye aboo ko fakkana lolu kumfaan ilmu maadeera kiyyaa hagandaana cinqe tokko fakkaataa jira. Jidduudhaan inshallah waan qabu siima. Sheekh keenya Sheekh Duratti mataan dhiyeessuun duratti nashiidaa takkaatu afaan kanaa jool qabata kana. Akkuma isinitti uumamtee kana. Akkuma isinitti uumamtee kana kanaaf nashiidaa Maamad Aliyyiitiin dhiyaatu murshidii keenya guddaa Maamad Aliyyi abbaa nashiidaa hoogganaa nashiidaa kan ta'e mee isaan akkaasin oliis takbiirtaadhaan Allahu Akbar. Jidduudhaan ammas sheekh keenya Sheekh Amin Imroo ulamaatiin hedduu jira. Akkasuma Shaama Tooyifaa hedduu jira. Abbaan gadaa baallee waliin amma dhufe jira. Hangasu wanni simboota maallaqa qaba. Dippoosiitii jedhin laannoo tana akkuma jarri immoo kana qabannee jira waan baankii keenya. Miliyoona 10 eegalu yaala. Allahu Akbar. Sagantaa Sheekh Aminiif kenninee sagantaa Sheekh Aminiif kenninee Shaashamanneen akka nu moone Dirreedhawaan akka nu moone warra hawwatan. Finfinneen akka nu moone baankii irra maaliin moo'ichi maaliin jira? Baankii maallaqa haa jechuudha. Magaalaan Shaashamanneedhaa miliyoona 31 galmeessuudhaan miliyoona 31 galmeessuudhaan Kanam tokko irraa fuudhaa baramma. sadarkaa dhaqqabbaarra jirti. Hayyee. Miliyoona 21 galmeessuudhaan magaalaan Roobee lammaffaarra jirti. Hayyee. Magaalaan Awdaayii dhiironni qarra gaggeessu. Diidamii takkaa fi soddomii takka kaatiiftuu nam tokko irraa si fuudhaa. Silla lama argina. Hawwa. Sagantaa deemaa yaaduma. Marabba. Nashiidaan xiyyeeta baafata. Nashiidaa Maamad Aliyyi. Gafigaa. Kanaaf inshaallah wallahi hedduu bareedan baankii teenya tana inshaallah afeerraa si dhageessanii keessummoonni keenya hamma dhufees hamma isaan itti dabartee amma dhufees baga nagayaan dhuftan baga yeroo tana geessan baga gara baankii teessanii baankii jaalatamtuu bareedduu tan gartee yoo hoggaa isii irraa hooqanii hooqan ulamaa'iin keessaan baatu du'aatti noonni keessaan baatu sheeyni keenya akka lakkoo isaa ba'a. Moobaayilii hoggaa hooqan baankii tana keessa Sheekh Amin Imroo faabbaadha. Hoggaa lakkoo isa moobaayilii irraa hooqan lakkoo isaa ba'ami. Baankii tana hoggaa irraa hooqte ammoo maaltu keessaan ba'a? Sheekh Amin keessaan ba'a. Mee takbitaan mee ijjichaan. Kanaaf abbaa keenya rabbi umurii nu haa dheeressu baankii tana itti dhumtan moo itti dhumtan? Mee warri itti dhumne jettan? Wa barakallahu Allah Allahu Akbar. Bari isin dhugaan hawwataa'e. Isin dhugaan hawwataa'e seentanii inshaallah Maamad Aliyyi kana ni beektanii? Maamad Aliyyi ni beektanii? Sheekh Maamad gama dhalaa kanaa eeja ammoo maal beekan? Hoggaa isin warri marxoo hundi keeti wama garabbi si kannea kanaaf sheekh nyaa wajjiin isa Maamad Aliyyi wajjiin turtii gaarii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانكي 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 راميزي قاريو دزي ميري لنزي بانكي 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 راميزي قاريو دزي ميري لنزي الحمد لله موتي يدي سما صفات سونك سما كبارما انتين ندفني نوتو سهاجما انتين ندفني
argama bagaan dhuftanii baay'ee galatooma yaa ulama see dubbachuun dirqama yaa ulama see dubbachuun dirqama lafa atiirtan galgalaa ganamaa dhaaltoo ambiyaa madda qaroomaa nu hundeessita baankii islaamaa hawaasa qabdan guubamaa dawaa taatan alamaa isin waliin jala abshirumaa isin waliin jala abshirumaa jazaan jannatumaa hawaasa arkanne badhaasa sissikaatii gobanaa eegalte waan boonsaa haalaaniin jaaramte hundeen bu'uurasaa tokkoffaa gallee biqilasaa tokkummaa jaalalaan kunuunsaa baankii raammisii mi'uuf qubsiisaa baankii raammisii mi'uuf qubsiisaa baankii raammisii haala yoodasii meeriiraanisii baankii raammisii ittiin bulmaannisii deemtahuu dhagahee dhageessisee halaalii burqaa maddasee dhalarraa walabaa tajaajillisee rafaa dammesee footoo gamasee tokkummaan utumee dagagsee addunyaa qixxeessee tokkummaan utumee dagagsee addunyaa qixxeessee addunyaa qixxeessee abbaa abbaa shamarran shabaabaa dantaa abbaa kufee firra qabaa baankii raammisii haala geettasii buurri asii kabaa jabeessii misooma cimsii damee baay'isii biyyaan badhaasii misooma cimsii damee baay'isii biyyaan badhaasii baankii raammisii haala yoodasii meeriiraanisii kanaa keenya dhaamsinii isin jaalannaa hundi keessanii faayidaa hin qabdu wanti kunii wal jabeeffadhaa kaddaan hin bayinii gammaa geessuu tokkummaa teessanii hangaa wal agarruu toraa nagayaanii gammaa geessuu tokkummaa teessanii hangaa wal agarruu toraa nagayaanii hangaa wal agarruu toraa nagayaanii hangaa wal agarruu toraa nagayaanii الله الله ربي متعالي إجا رحمتات يا ربي نداني في مدرسة بلالي دايما في مدرسة الله الله ربي متعالي إجا رحمتات يا ربي نداني Betakbitan Mashallah Marefu abdudawat Bagan asii fuudhe jaami Gana fuudhuta Bagaan intalaa udaa fuudhe jeemi Gana fuudhuta Betakbitan Allahu Akbar Awadaa kiyya baga jiraatan waan jabeeffachuu beektan jabeeffachuu qabdan beektan kanaafuu baankii raammis baankii hoggaa jedhan inshaallah baankii raammisii sheekni keenya Sheekh Urufaan dhufuudhaan itti aasuudhaan sheekha keenya Sheekh Abdulatif Mataan abbaa keenya nu keessatti argama
متى كده نريسا الله أكبر شيخ غينا شيخ دلتي متى ركون مدرا بيا بابتي نانو سمالي غيسا شكوكين تينيا جراجا ترتي هجوما وان نما غوتو بيتي هجوما وان نما بيت غوتو إساين نور بيخا ركون دينكتي أوراتون بوا أكا مكا قبتو كما شيخ غينا شيخ عبد اللطيف متان أباغينا وجين تطيغاري Sheikh Abdul Latif Mattan jechuun kan barnoota diiniinis ta'e gara hundaan guutuudhaati jechuudha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هواسخين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغيراتا كما تشوفنا بغوري موتن نبيتن أيام دبر حمد نبيتن ركني أكمري بجامتي مالين خينا لتي جل ترتره أمنتي نبورنا ممكن نواجهته أمنتي نبورنا أمنتي نبورنا ندرنا أما نتوان ترى خيسان بينو جتون مالين يدو ترتر دعوما نجت سونيس مالين كمان أتمنى أمغرو نجت أسيدنا لغتني بكبيراتي نمدنا يسيسوني نجت ركننا ركودان أمنتينا مني نما بودا تام دلقانا نما دورجي أمو أبينا نما هند بودجي نتيجة من قمنوني يوم فمني أكاي يوم نرد لقمي تنام جرخينيا بكجر نبي هنغاري نمتا نبي هنغاري أونينجو حزاب ملينا نما أمنا نمنو هندنو أمتتين يتبرينجو نما هندارون أورينا قبي عاسبرا تابو جنات واتخنو ترين أما دبينا كزنتان ونينجو جورن والفارسورة dhugaa gorsa walitti himuun gaarii har'a maali seetan horii nama kenninee gallee rafna nuti akka sabni namoon dhiifnu warra rafe isaanii maal dalagan waan beeytan warra rafe isaanii dibicha dhala saasinaa raada ta'uu qabuun dibicha dhala abbaan biraa rafnaan nam warra qaaxiraa buleetu raada horii keessatti oomishata أسيم بودا هريبا ديفني إفسو صبو ديفني هريبا كخيني ورديات تقوني سني وجين إيكر شورا قمنا تنان جامال جتن الله أكبر تنام بريان كيا جرو خيزة تفتوم سم غاريمي والدين أجار رجانيت والدين سببا والدياتين هكو والدين هم قدتي بكذا كجاي برسي ولا كم سني تروف بدي والدين يسوع ومن خير والدين جارة جورا دومه افتوب ديبه نمنيو متاول تنقبل نجرات جندندم دينك جاي نما تكو داير رابط دينك جاي يو تكتام قف أبان بيا دينك جاي يوم الله أنجران انقبل صفي درات أبا جندندم صفي أفرفات سيجارة بيتنو سنبي يوم مقالا كيس جرو مقالا مايات يوم أقبات وما صفي دراتي لما فاتا تمالي يوم كان صفي شنف فاتورا يوم كان بكاو أقم بيتدي يجون انتاتو دينك جاي هاجة بيسنو تنام شريعان إسلاما دينك جاي نما دلقم بين التنآسنا دينك جاي كيست أمانات دركامة بيقوم سي دركامة تنام واسا خينيا إجرت هاديبه دينك جاي رتيجة هاديبه زمن هدو ركنة أكامن تيجة بيسنود
diina keenya haa jabeeffannu hangana irra isinittin dheeressuu galatoomaa haa jajjabaannu haa laallu namarra dhiibnee biraa dhafu haa dhiibnu ka duraa shee amiini bankii tana biraa gachiisuun qabuu jenna nuti maal jenna bankii biraa galee shee amiin rafuun qabu hirribni isaa asumaan dur Allahu Akbar tanaaf galatooma rabbi jazaa isinii haa kafalu bankii khayriidhaatan hiyyuma keessaa baanu rabbi haa godhu hiyyumsi nama ajeeysiti namni hiyyuma qabu darajaan qabu nama keessatti dhagahamu warra kashni ture xuyxufa ta'e rabbiin nu haa godhu salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر ما شاء الله شيخوتين تيجا وان قويتو وان غاري دينيس اغرب بيتي اسلامات سنتي مجرامي بانكي رامسو اي سنتي مجرم اسلامات سنتي مجرما خنافوغا وان سنتي ما اكو غوتل سنتي بيغا جدوران ان شاء الله osong gama garte di positin devi nendurat lal malini owe amo gamuman hawa kenya gamni hawa ko isni moni ni diran ya jamat woy na kujira sit khanafu inshallah oson de sine amati mutaraba kanya bagada dese ichi boda mas amira kenya amira bari nama saganta tanaf hentu atrayawan teyeja gama abba gada sidabarsina me abba kenya amati abba gada no dese asrat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar laal kutu ada bete abba kenya ko da botus na bina guta du bi salit akanomati irra khatama na sinige Assalamu alaikum Assalamu alaikum daga rabbi guyya hanan nuge daga rabbi guyya hanan nuge sheikh sarref wa takje banki ramistun gize gartef isi gartef sokan kaisi yenuje shekoti je beite anista kumani sinitira gize isi hokan oromo kaisa jira banki tenyetun banki muslimati banki oromoti Allahu Akbar tanafu amis jechun tun dubbi safanati miti wanni magara misile geretun milkuit akramaka Allahu Akbar والديوتا إلى مجرور راهلة والدين ملكي قبو خنو وغارا مثال لغا تنايت ربي عامل كيس آمين ربي عابدس آمين وهندا ورد فيد ربي نهامون آمين ربي نهامون وردين جينس قدت ربي نهامون آمين وجيات شوني بين قريتا كرا وجد لغا شوبه هنتين يموك جبا وجد لغا شوس ربي نهامر فيش آمين وجد لغا شوس وانت كشوق أمن وريك أبنيت وبكتك خاينك خلقلت ورتلقلت أكنا عبادر بدا كل جين دابتين جيسني عبادر لجين دابتين عبادر لجين دابتين هو هي بانكي ونجراتي أكا بانكي وكي كهركي قرتي إسانكي معلقة تلكيفتي دقيسة حجتي كتير فمتي أركتي قدرتو فيني تنايلت حاجة قفا بديبا وجزي قولا دبي معلقة حاجة قفا بيت معلقة حاجة نسل ورد تلقى ربي نهاغون آمين ورد تنقود ربي نهاغون آمين معلقين لأن يمدولا نتياسي ورد كمنيتي بكاميرا قدشو جرا أكنا إراني كيف تشوندن دينيو تدلقى تشوندن دينيو يوني كيف النجد حرامي سيندها درجة عنا درجة الإسلام ما غيسر جبتي إنجلتو تنايش إلا إسلام ما قافات نمقبتي نمانكب إسلام ما قدنا نمانور كتي إلا بانك الإسلام عجزني جبتي نجي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين انتلي كيف وجه الجنة بانكي وجه جرات شورا أبا ياجا أبو فكرام بلادا تنايش ياجا بمرشاتها
yaada guddinaa yaada gartee biyya jijjiiru sanirratti hirmaannee baankii tanaa wajji haa hojjennu baankii tana cinaa haa dhaabbannu waan qabnu biraa haa kaayannu dhaamsa keenya. Allahu Akbar. Rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Itti aansuudhaan battalumatti Amiira dargaggoo magaalaa Awwadaay Amiira Baarii Yusuf asirratti dhiyaatee yaada qabuu fi baankii Raammis hedduu sagantaa tola qopheessuudhaaf warri bu'aa ba'ii meeqaa ba'e isaanii waan ta'e jecha kanaafuu gama Amiira keenyaatiin sin dabarsa Amiira wajjin turtii gaarii Amiirri ammas gama shamarraniitiinis Amiirri haawwanii fi shamarran magaalaa Awwadaay ati duniyaa Adam Yuyyee takkaa'u haati Mo'aasiis isumatti aantee obsu qabna waan ta'e jecha yaada isaanirraa fuuna haawwan keenyaas baankii Raamisiif oloon bahin gadoon bu'ii waan hin qabne jecha isiin haawwanii fi shamarran bakka buutee duniyaa Adam Yuyyee jechuudha. Asitti dhiyaattee Amiira Baaritti aantee yaada qabdu bal'istee kan nu dhiyeessitu isinillee gaafannaa Amiiraa wajjin turtii gaarii. Osoo Amiirri hin eegalle dura Amiirran keenya lamaanuu wanni isaan nuuf ibsuudhaaf deemanii fi nu ibsuuf jiran magaalaan Awwadaay torbee kana maal turte akkamitti tattaafachaa turte deemsa akkam deemaa turte bu'aa bahii akkam geessa turte miirri hawaasaa maal fakkaata waan jedhu ibsa kennuudhaaf kunis maaliif nu fayyada sheekni keenya Sheek Amiin Ibroodhaa isaanitti aananii dhufan haasoo isaanii kana waggaa dhaggeeffatan daran akkaataatti dubbatu irratti duraanuu hayyuudhaa beekanii haala magaalaa tanaa isaaniif xiqqoo irraa tuttuquudhaaf waggaanii fi akkaataa magaalaan irra jirtuu fi siistama isiin irra jirtu isaan irraa tuttuqaniif booda sheekni keenya Sheek Amiin Ibroodhaa waan isiniin jedhu sirritti isaaniif daran cima jechuudha. Kanaaf sheekni waggaa ol bahan magaalaan tun istaatasii irra jirturraa isaan akka qaceellotti nuuf ibsan barbaanna galatoomaa itti dhufaa isiniin jedha. Magaalaa Amiira qabdu ta'ummaa nu ajaa'iba magaalaa Amiira qabdu ta'uun magaalaa Awwadaayif gahaadha galatoomaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota abbootii tiyya sheekan keenya abbaa keenya caalaa namoota akka nuti nama ta'an irratti shora nurratti taphatee arra isaanii wajji asitti argamnee sadarkaa sagantaa irratti lafaanetan irratti abbootiin teenya ulamaa'onni keenya asirra nu argamuun anaaf gammachuun kana caalu summa wallaahi hin jiru. Itti aansuudhaan kabajamtoota kantiibaa bulchiinsa magaalaa Maayaa akkasumatti kabajamoo baleessa keenya adeeroo kabajaa waan tanaaf isaan nu kannayyoon kan hin dubbadhu taate wallaahi waan ajaa'ibaati. Yeroo irra bilbillee afeerraaf isin barbaannaa jennu afeerraa teessan nu isin barbaade malee isin nu barbaaddan jaanitti baankii Raammis keessa nu dhufanii waraqaa afeerraa nurraa fudhatanii deeman. Allahu Akbar. Isaan akkana nu kabaju kanaa wajjin sagantaa kanarratti hirmaachuu kiyya alhamdulillahi rabbil aalamiin. Itti aansuudhaan abbaa keenya abbaa nuti isa qabannee rabbii gaditti shora kana taphachuudhaaf yoo xiqqaatee ji'a takka nuti manatti hin galle ji'a takka keessaa garuu guyyaan 20 fi wayi kan nuti iddoo takka walitti deebinee teenye kana jallaamni nuti irratti teenye abbaa keenya kanus barsiisee haasawallee nu barsiisee qura'aana rabbiitiif hadiisa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kan nu barsiise namni hedduu galatoonfachuu barbaadu sheekha keenya dura taa'aa dhimma islaama magaalaa keenyaa kan tahan Sheekh Umar Ismaa'il hedduu akkanaa galatoonfatanii barbaada. Allahu Akbar. Kanatti aansuudhaan tiimiin teenyaa namoota 25 tiimiin teenya jechuudha. Tiimii Sheekh Daawufaa keessa jira. Sheikh Abdullah Shuaib Bifaa keessa jira, Sheikh Ahmad Abdii keessa jira, Sheikh Muhammad Ibrahim Daawudii keessa jira, Sheikh Muhammad Sheekho, Sheikh Muhammad Usman, akkasumatti Sheikh Abdulaziz Sheikh Ibrahim, sheekan keenya Sheikh Bashir faa warreen sagantaa kana akka ijoollee xiqqootti yeroo teeksistii itti barreessu wallaahi sagantaa kana tolte tana guyyaa takka bilbilaan yaameen beeku jemmaata gurguddaa abbootii tiyya tana waan itti ajaa'ibsiisu. Allahu Akbar. Sheikh Ibsaa dabalatee Sheikh Mustafaa Sheikh Ammaas Sheikh Ibsaa jechuudha
injinar Shaamee anaa fi Baarii Aliyyiin jirru kun qaalii keenya godhuudhaan afeerraa nuti teekistiidhaan oguu seenjuu miiseejiidhaan wal afeerre sheekan gurguddaa kana. Sheekan kana haniif maqaa dhayinii fi hamiin maqaa dhayee jidduu hedduu akkanaa galatoonfatanii barbaadu. Isaan kanaa wajji garuu ejjennoon nuti baankii raamisiif qabnu gizeen gamas deebi'u akka magaalaa Awwadaayitti sochiin nuti baankii tanaaf sochoone yeroo kana sochoonu nama baankii raamis maallaqa kafaltee fakkaan kun ibsamuudha qaba jechuu barbaadetti. Wallaahi qarshii takka nuun kafalle qarshii takka isinii kafalaa irratti illee waliif hin galle. Garuu ammoo abdiin hawaasa keenyaaf baankiin tun qabdu waan nu amansiiseef fuulduratti baankii tanaa wajjin uummanni keenya ni misoomnaa waan abdanneef baankii tana galgalaa ganama osoo hin jiin sa'aa 8 ilaa halkan teenye sagantaan tun akka akkana taatu hagoone kaayyoo waan qabnuufi malee maallaqa yeroodhaaf fudhannee dabarru akkan ta'in hawaasni keenya bal'aan akka nu hubattaniin isin ibsu barbaada. Fedhiin keenya fedhii hanga warra hojjetee bichaa osoo hin taane fedhii hawaasa magaalaa teenyaa guutuu diinagdeetti akka gallu waan barbaanneef baankii raamisiif xiyyeeffannaa magaalota feenirra kannine baankii raamis hawaasa magaalaa teenyaatiin xiyyeeffannaa guddaa akka kennitu shoora olaanaa taphannee akka isaan illee gahee olaanaa nu keessatti taphatan abdii walirraa waan qabnuuf galgalaa ganama osoo hin rafin baankii tana baankii mul'attu baankii liqimsitu ni goona jenneetti lafaa kane. Allahu akbar. Kanaaf hawaasni keenya arra wannee san dhufneef sheekha keenya Sheekh Amin Ibro ni beeytan gaa waan isinii himuun qabu haasoo isaatis ni beeytan hayyummaa isaa inni dubbadawoon jeeyoon ariyoon xiqqeessefaa malee guddisuu hin danda'u. Sagantaa kanarratti nu hirmaachuu qaba ejjennoo kooreen eebbatan qindeessite fudhannee jechuudha. Sababaan irra fudhannee asirratti as bee sheeyni keenya magaalaan keenya waan Shaashamanneen hin godhin godhuu qabdi. Magaalaan Finfinnee waan hin godhin godhuu qabdi. Magaalaan Awwadaay yoo xiqqaate dippoosit baankii raamisiif gara miiliyoona 100 waan ga'ullee deemuu danda'uu qabnaa jennee ejjennoo kanaan lafaa kaane hawaasni keenya nu bira dhaabbatammoo nu jalaa haftan. Mee maal jettan? Mee harkaan agarsiisaa? Takbiitaan itti naajeebii ammas. Kanaaf hoggaa isheenii keenya asirratti ol ba'ee abbootiin qabeenyaa keenya hedduu as keessa jirtan baankiin tun arraan tana deemu wanni isin gaafattu maallaquma keessan ichi naqatanii ichi baafachumaafuu deeggarsa isin gaafatti malee waan biraatii miti. Kanaaf maallaqa keessan baankiin dhalarraa bilisa baankii sodaa rabbii irra ijaaramte baankii shari'aa islaamaa irra ijaaramte baankii raamisi waan taateef baankii tana waliin taanee ilaa hanga dhumaatti jalqaba wanni nuti barbaannu maali arranii eegalle malee xumurri keenyaa sitti miti. Eebbatana booda irratti daleena arra garuu abbootiin qabeenyaa keenya taas keessa jirtan sheekha keenya guddaa gisee inni ol beellee akka inni bagaan dubbadhee jiru akka nu gootaniin maqaa rabbiitiin isin gaafachuu barbaada. Itti aansuudhaan dhumarratti inshaallah dhaamsiin warra baankii raamisiif qabu namni akkaanan baankii tana jaaladhee humna xiyyeetti kannee yeroo xiyyeetti kannee qarshii malee akkaan dalagu namni baankii tana namni meeyse obboleessa keenya kabajamaa sheekha keenya hawaa hunda nu barsiise sheekha keenya Sheekh Jamaal Aliiti. An baankii raamis wallaahi Sheekh Jamaal Alii na fakkaate. An akka nama tokkootti baankii raamis Sheekh Jamaal Alii na fakkaate. Garuu arra inni as keessa dhufuu dhabuun shaakalameetis ni ta'a. Haa ta'u garuu parsantaa 75 gammadeetii jira. Parsantaa 25 garuu Sheekh Jamaal Alii asirraa hafuudhaaf gammachuu irraa teechuu barbaadeetti. Kanaaf wanni jechuu barbaadu Sheekh Jamaal harkan nu qabadhaatii baankii tana uummanni Sheekh Jamaal hin beeka. Obboleessi keenya Abdul Jawaad shoorri inni baankii tana keessatti taphatee namoonni itti dhiyaatuu fi kun arra baankiin tun hundooyitee buukasii arguu keenyaaf namni shoora olaanaa taphate obboleessa keenya Abdul Jawaad isa kanallee wali qabaa boordii baankii raamis akka galatoonfatanii barbaadaa jechuu barbaadetti. Waa meeqa maallaqa kanneenee maallaqa sana achi guute dhabneetuma sabri jennee tattaa'u jirraan baana. Akkana moo kanaani akka waldaa biiftuu baa Oromiyaa tokko ba'a.
maallaqa hannineetuma ichuma deemanituma nyaachuu malee maallaqa dhabnee jira obboleessi keenya faan Abdul Jawaad tiimii isaa maallaqa nurraa waliin qaban hijibanaa fi baarii adii waan hin jirre haasawaa turreeti waan jiru godhanii maqaa nu godhanii irra deebitanii Abdul Jawaad akkan agar dombatanii barbaadan. Kanaaf isaan kunii fi sheekka keenyaas tahanii Sheek Jamaal Aliyyi san hedduu jaalannaa akka nu harka qabatanii ja'a. Kanaafan asmaratti isinirraa gabaabsa wantoota biraa gara fuulduraattis wajji deemaa jirra. Tiimii keenya tiimii baankii tana hundeessuudhaaf sagantaa tanaarra qopheessee kana bareeduudhaaf tiimii dila takka tani maqaan lakkaa'amee jira tani lakkaa'amee jira tanarree akka galatoonfattan jabaa fi abbaatu jabeeffata waayuun isiniif dhaamu barbaade kanaaf haasoolee isin dheerdeeti jira wabillahi tawfiq assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أمير خير أنجلا تومي ونيران دويناني اتيان سودان تروبوتو هاوني بشمرة مغالا أودا جلت اتيان تو بريزانتي بانكي رامستاتاتي نوريتو إسيبي دنيا آدم يجي وين أكاسر نوري آدم. الله أكبر الله أكبر. اتياتو نما انتلا هرقي تاتي أما جيدن بانكي اوكتي أركم قبدني ريمون تنا جلابيا خنا خيسي يتينجي جلابيا خنا خيسي يتينجي تتاد اسيني الدباس تتاد اسيني الدباسا دروبوتو هاوني بشمرن مقالا عوداي تكاو دروبوتو شمرني بهاون مقالا مايا تتاد آتي دنيا آدم يوجي هالمواس نتجرتي خلو نوريتو نسينا اتيانتو بريزانتي باقي رامستاتاتي نوريتو نسينا الله أكبر نما أدلة دلتي الله أكبر مين جارة ديبيا فلا قاسو داري ميسي تربيتا ilmaan keessanii obboleeyyan keessanii kanaafuu obboleettee yaa nuuritullee waan takkaan isin dhayaa danda'a. Ka qabsoo tana keessa jirtu khamisa eeggataa ka qotee hoggaanuti baankii tana dibboositiidhaaf makiinaa isin dhufteeni biyya keessa dhukkee haamnee dhufnee wayita laaqana jechuudha. Laaqana nyaannu hoggaa jennuun laaqana nyaachuu diddee maaliif laaqana nyaachuu diddee jechuun gaafadhe jechuudha. Itti dhiibadheetiin soomana sii hamisaa isii soomana afaanii qabdu adda nuurutti irraa bareedu. Allahu akbar. Nama aangoo guddoo tana qabu maalleetii baankii raammis yoo isiin qalamaan tuutte malee hin sosootu. Allahu akbar. Allahu akbar. Meeshaa inni taatesa. Meeshaa inni taatesino. Namoota jajjabaa karaa kana qabna. Akkasitti yaada qaban obboleeyyiin teenya duniyaa fi isinillee irraa fudhadhaan isin ija isaanii wajjin turtii gaarii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد خبجمتوتا علماء خينيا قنيم مقاله إنداو قرتي وان جالنوف وانين جالنوف أبلو وانين جنف إن شاء الله إسن كيسا شيخ خينيا شيخ أميني برو hedduu jaaladhaa nama gaarii nama hedduu tokko nu laffee nama karaa nu garsiiserraahi isin hundinuu hedduudha nu gammachiistanii isin hundinuu galatoomaan ja'a garuu sagantaallee qopheeffadheen dhufne waan takka gaa eega ijaan numa ja'anii waan takka jechuun fadhee ulamaan teenya hundinuu tokko tokkoon isin hundinuu umrii nu dheeradha karaa khayrii irratti warra gartee karaa nu garsiisu
Rabbi sinaa godhu galatoomaa. Bismillahi akkanin je takka asirratti hin beeku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee maqaan kiyya duniyaa damiyyootiin jaama gartee dura teessuu magaalaa Awwadaayii haadhamoo asiin jaama. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Anillee waa amiirummaa hin jenne mootummaa jee inshaallah waan dandeenyu waan rabbi nu laafisa ni goona. Alhamdulillahi garuu baankiin keenya kun baankiin jiruu teenya lafee teenya dhiiga keenya jiruu teenya hegeree teenya inshaallah baankiin keenya nu haa guddatu. Sanimaafuu obboleeyyan kiyya kabajamtoota dura taa'aa magaalaa Awwadaay itti aantuu teenya dura teessuu teenya magaalaa Maayaa nin galatoomfadha. Sheekan keenya hawwanii nin galatoomfadha. Jammaa kiyya Ansaaruddin nin galatoomfadha. Isaaniitu dhiibii asuma fidee inshaallah walumaanuu inti wanni hedduu gammachuu qabnu biraanis tana halkanii fi guyyaa yeroo gabaabduu keessatti amma eegallee yeroo gabaabduu keessatti halkan muhaadara irrattis nama dammeessuun magaalaa keessa deemnee dammeessuun bikka afooshaatti dammeessuun hatta bikka taaziyaatti illee nama yaamuun inshaallah fuulduraaf ilaa hanga isiin akka urjii samiitti ol fuudhamtee mul'atutti inshaallah fuulduraaf waan kana ni daleelaa inshaallah walumaa galattu isini dheereesseetiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettii tiyya nuuritu isiifin dabarsaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Gabaabseetiin dubbadha. Magaalaa keenya magaalaa jaalatamtuu magaalaa qulqulluu magaalaa haraami keessan jirre magaalaa Awwadaay ummata Awwadaay jitu mul'achuu kiyya waan guddoodha. Dura durso rabbi gadi ka baankii gizee hedduu waggaa hedduu dalagu ture akkaan ummata keenya tajaajilu oonne naa kennee kan hin gamana dhufe obbo Jawaat Muhammadin obbo Ibsaa isaan lamaan kana rabbi gadi galatoomsachuun barbaada. Galatoomaan jaan galatoomaa naan jaan obbo Abdul Jawaadaas jira. Sani achillee ammas fuulduraaf illee ummata kiyya tajaajilu ummata kiyya waan isaan barbaadan irratti cinaa dhaabbachuun yaada kiyya inshaallah bismillah wajji dalaynaa. Sheekotan kiyya alimoota dargaggoota hawwan kiyya hunda isinin jaaladhaa isinin kabajaa galatoomaan jechuu barbaade. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mashallah. Mashallah. Meta bitan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itasi kharta qosoyane sheekhenya sheekhenyo
أباغينا شيخ أمين إيوه الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبا أبصو حيو غينا أبا تاوا خطاوا نمر سيسي الله أكبر الله أكبر خلاف شيني واتك نامسا غرة قلبي كاو واين سنجو أنجت تني خيفونو ينكر رابطن غلطوما إيجالي مليه تمرة جنابو شيخ نياو جنتوتيغاري هاسو تكوكا إلتنا سونيل سنجا أدرى ربي شيخ أو جنتوتيغاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهم درا ربي ويا الله حالا جروحنا نمجيسي واحد دوف والتجيتنا دفاتر والتجيتنا رنا أبجون مانو مخانا تدراتي ميت واحد دوف نابجاتو أرمو جروف جرينيا خينيا وان جروف جرينيا حواسا خينيا تيف أسرا أبجو خنالي ربي نقول الحمد لله رب العالمين gammachuu guddoodha seenaadha maraataan ani duraanuu booyi na godha kahaati tiyya duutee dhabee maal gaafattan jeje maraataan akkanumattuu booyi na godha jedhe guyyaan irraa guyyaa gammachuu fi wal makate haasawallee nama jalaa balleessu dhaloonni har'aa seenaa hojjete dhaloonni har'aa rabbiin harkabbaa fide irratti seenaa hojjechiisa ofii hojjetee maqaa nama godha dhaloonni har'a jiru mucaan reefu amiirri reefu asii dubbatuu fi shamarran keenya asii dubbatan hundi isaanii warri magaalaa maayaa miskiina wallah magaalaa maayaa dhuguma saniin maayaa ta'uun isii dhaabbatte baankiin tun keessa banamuudha. Akkana kan laalutti waa hundaa wal qabannee guddachuuf waan deemnu fakkaata jechuudha. Baga guyyaa kanaan nu ga'ee gammachuun asirraa reefu argaa ture sun gammachuu ajaa'ibaati. Bakka baankiin itti banamtu takkaa lamallee ta'u anillee keessummaa ta'een ture amma dura. Nama bifa har'aa kana gammadu nama waan asirraa hojjetamu kana ta'utti amanu qaamni isaa guyyumarraa kana qofan argina. Nama dubbii hojjetu beeku dubbiin dalagaanii. Ani maallaqa dalagu nama dalaga dubbiin dalaga. Hawaasa baankii akka har'aa kana mirqaamu ana madura nagarra. Guyyaa kanaa fi kaniin maskoota dideefnu kolkolo maskoota irra waan taa'u maquma kiyyaa fi du'aa waa maskoota irra taa'u. Guyyaa kanaa fi bee namni beelonni jedhanii marrimaan deemanii nyaatan jira. Rakkannee jedhanii bu'aa wahii jedhanillee bakka hin fakkaanne dhaabbatanii beeku. Hin dhaabbatan. Gammachuun tun akka itti fuftu taasisuuf waan nurraa eegamu baay'ee jira. Gammachuun har'a hogga baankii asitti awwadaa hin bannu gammannu tana tatti fuftee ilmaanii fi ilmoo dhaqqabdu taasisuuf waa hedduutu nu eeggata. Ilmoon dhalatuu qofaame
guddisuutu gatii nama kafalchiisa. Nyaachisuun, uwwisuun, barsiisuun hanga inni mataa fi dandahee akka amma ijoolleen zamana kana dhiyoo tana torbaan kana eebbifamaa jiru kanatti hanga inni guyyaa san gahutti ba'aatee ba'uuma. Dhalatuu guyyaa duraa jaansan qofaafi ba'aa sitti feenee jechuun ililchaan sun. Amma tareefu sheeytichi asii akkana isin ililchiisu kun sossobee ba'aa isin irra feene. Waa hedduu nu eeggata. Baankii lafa qabsiisu wajji hojjannee hojjechiisu ajaroon dhaggeeffadhu. Dhiirti re'een elmitu malaan hanga baatu wallaaltuu jedhan. Malaan re'een qalasuma tokko geeguma tokko. Malaan ni beeyti jechuudha. Ani maallaqallee beeku baadu malaan ni beeka. Wajji hojjetu hojjechiisu irraa fudhatu bira haayatu waan jedhu. Kanaatu fuula dura nu eeggata yeroo dheeraaf. Akka carraa baankiin namni xiqqishoo qalbii darree yoo ijaan laale isa magaalanuu isii dura qabamtee dhumte tuni boodarra dhuftee maaluu gootii kajuullee hin dhabamu beeku. Gulufaan fardaa gola golaa baha jedhanii namni kana yaadullee numa jiraame. Yeroo tana keessa dhufte baankiin. Yeroo tana qofaami odeeffannoon dhagaye baankiileen namoonni baankiileen biyya alaa Itoophiyaa keessa galtee hojjechuu akka dandeessu. Hangamta akka odeeffannootti jedhuun laaftuu ta'ullee hin beekne. Hundi kararra jiran. Baankiileen biyya alalleen Itoophiyaa keessa hayyamaa hojjetuudha. Akkuma Safaariikoom jaasan kan wakaraame bifa kana jechuun kaampaaniileen kun biyya tana dhufee hojjechuudhaaf karaan akka waan mijjeeffamaa jiruudha. Iza yaa raammistiya yaa raammisoo yaa raammisoo dorgommii seenuu deemtaa jechuudha. Kajello beekaa dorgommii biizinasaati dorgommii wal abaaranii miti dorgommii abaarsatii miti. Dorgommii biizinasaa qabeenya seenuu deemu. Namaan nu moggaa jira. Manuma amma itti banuu deemnu kanaa waan reefuun agarree ni mala nu achiin baankiin takka jiraachuu nu asii jiraachuutu mala kanaa'uu. Kana jiddu dhiibbannee seenuu deemna. Kana jiddu dhiibba. Kana qacello beekaa. Kana jiddu dhiibbannee seenuu deemna. Dubbiin magaalaan nyaata biifeeti. Miskiina waltaa. Magaalaan nyaata biifeeti beeku hin dogoggorin. Nyaata biifee hasii ta'e keessaa fudhata. Nyaata biifee hasii fakkaatu fudhata. Yoo asiin biifeen kun asirraa ilaa achii foon booyyee taate. Duuba sanirraa foon harkarroo taate yoo saree taate. Gamanaan ammoo foon sangaa keenya gagabbataa san taate. Asiin ammoo yesoon migib miskiina waltaa. Yesoon migib taate asiin. Nyaata warra soomanaa hajaamu waan foon hin qabne jechuudha. Asiin kan foon hin qabne taate. Harkarroo san fuutamoo kanuma foon hin qabne kana fuuta. Kan fudhadhaan yookaan nyaata biifee kana seeni. Magaalaan akkana. Hoggaa magaalaa hawwaajaa itan akka baanu akkana fakkaatutti hin deema. Waan na fakkaatuun bitadha akkana fakkaatutti hin haasawu. Namuu manarra hoggamu. Akka ufitti deema nama. Magaalaa tana foon babal'aan sangaan keenya qalamee jiru harar kana yoo gabbuutu wayi lakkoo isa qaba. Takkaa qalbii isa qajeeltee foonsa. Maaliif foon kun lallaachisuu jedhu. Hanga fedhe coomullee foon kun kiyyaa miti jedhu. Anaaf halaalii miti jennee bira dabarre. Farshoon
biiraan maqaa jijjiirratee magaalaa tana tokko suufii hajuumoo soofii jee tokko san suufii hanga ga'utti dachii tana numa ciisaanii takkaa kajeeltee maa kajeeluu dhabdaree namni dhugaa jira laaltee garta lallaalchisu dhugaatiin tun dhugaatii tiyyaa miti jechuudha. Baankiin akkana kunu baankii magaalarraa dhorkuu hin dandeenyu aangooteen jallee miti. Dorgommi seenne malee nama dhiibu. Namni baankii hojjetu hundi akka nurraan kirkirfanne asumarraa nu dhaamsa dhaabuuf barbaada. Hin kirkirfatina nu wajji hojjedha. Kana wakkanaami nu duran magaalaa jirtanii nu hojjechiisaa jenna malee sagantaa nama dhiibuu nama tokko magaalarraa baasuutii miti wal gargaaranii hojjetu jechuudha. Baankiilee ollaa keenya jirtu hunda wajji waan nu laalchisu irratti obboleeyyanii wajji hojjenna. Kanaafuu namni akka kirkirfanne manni nuti birabba nuu deemnu illee hundi isaa akka kirkirfanne boo jarri dhufee wayi liqinfamna nama liqimsuu yaadu nama liqinfame baafna. Kuni dhaamsa xiyyaabee anuma laalchisa malee warra boordiilee laalchisu kun warra pirezidaantii baankiilee laalchisu kun haasawu xiyya amiin ibroon. Nam tokkollee nurraan kirkirfatiin rizqii namaa dhiibuu hin deemnu rizqiin afaan namaatii fuudhuu hin deemnu dachiin rabbii bal'oodha rizqii rabbii barbaada deemna. Kanaafuu baankii guutuu diigama reefu jedhanii lakkaawwan sun haa hojjetu nutillee 21 taanee moggaan dhiibbannee seen akka boqa hojii alam hojii ummanni kiyyammoo akka godhuu fi fuuni beeku. Adurree numa guddisan malee hantuuta qabuutti himanii jedha. Adurree hantuuta qaburratti illee ejjisanii bari numa guddisan malee. Ufiifuu waan guddifamtee beekti adurree. Amma sii galaa hogga haasoynullee hogga magaalaa keessa sossoonullee yoo masaanuun yoo takka hizaabarra irra faarsan takka ni mufati. Kana wakaraami faaruu akkasillee uf eegaa deemna qabbanaan deemna waan hojjannu ni beeyna kan ammoo zibbaa ni beeytaawi kanatti guutee harka kun hin hojjetu kanaan hin hojjetanii bara hojii lafarra jirti. Akkanaan deema hawaasni keenya. Akkanaan wal qabataa deema. Ani magaalaa biyyoota Oromiyaa kana kutaadhaan keessan dhaabbatiin numa takkatti beeku ni hunjirtu kutaadhaan keessan dhaabbatiin. Aadaa hawaasaa jiruu fi jireenya hawaasaa kutaasanii tokko tokkotti hin beeku. An bulchaanii bara. Ani nama hawaasaati. Bulchaadhaa beeki damoozan dhabe malee. Wanni nuti kantiibaa magaalaa Awwadaayii fi kantiibaa Maayatiif dhiifne kursii qofa. Kursii kanallee isin irraa tunnu. Kursiitti nu shakkina. Waan biroo immoo damoozuma dhabnee nurra manne malee wajji hojjetu jira. Hawaasummaa hojjenna. Diinagdee irra dalayna. Negaya ummata irra dalayna. Jiruu fi jireenya hawaasa irra namni ramadan jiru achii ramadamne nuti. Ramaddiinis olirraayi mindaanis olirraayi. Hawaasa kana waan hin beekuuf hawaasni guyyatti maallaqa wajji wal argee oolu gabareellee bahatana jira baha Oromiyaa kun. Kata minaa siima. Leenci haga namni isa sodaatu silaa beekee qaata nama fixee jira. Namni guyyatti haati dhiiraa haati qaatu maallaqa wajji wal agarra. Ani bari isin faarsuufiin waan jiruun isinitti himu jira malee. Naannoo takka takka maallaqa qarshii 200-300 wajji wal arguuf xaafii magaalaa geessuu qabda. Yoo qamadii geessuu qabda. Yoo re'ee gaala farda gaalli jiru farda harree
هورا مقالا جيسو قبدا مالك إيجان أرقوف إسنما مالك إيجان أرقوف رئي في الدني هم في الدني بالا تبو خطين تمتا فكاتو أسر ربوف دني خائق حان الرامورة بقدوم في قليل قرآن تيشي دم بدو قليل بركة تاو إيكا أجي مراني في قليل خاص كيسة يقولني في قال خفيئوني في قال خنياتوني في قال قرامان هنگا بندينا مفتوتي وفي بابا ذي قليل هاتي تينيا بالا خنفوتي وان أسقفتو قيتي مالك وجه والقرتي هون هذا بناتي ما واقع قيتي قرشي وجه والأقر قيتي مالك وجه والأرقن تربانيتي مقالا بيقري تربانيتي قيا سبتي في جمعتي في أربع في أكثيمين هاتي قيتي مقالا والقر لفدير توتا كديمتي مخينا همون فلورين ونمني خيني هم كده ولي مفتا لفدير تو ديمتان مقالان ان كيسة دبر باير مقالوما نبرا خنرا وارا افان كاياتا تكالي نبي دينيچا توك سبي بيجي مالي بوتي ماتي من جيرو دينيچا نجيرو دچين صافو ما مقالان osotti maatimi dinnichaa tokko ni biratti argin kiiloomeetira 160 fite asnamni amma yoo gabbe asan buusaa liqimsa hinduu abatan dinnichaa kararra taa'u jiru yoo kursiin qopheessuun haajamne xaasaaniidoon asuma jira nama siigale achi dhiiftee galtuunee kanamni sirraattu taa jedhii asumarra qabjatee dinnichaa ka'ee qabu مالك مقالوا تبحيث ديمي بكفيت خلا خنرتي إمبيلو يتو أبدا نمني دي كوكبو هذا هم قادوا دي مقالا راجل قاريبه نما خدا درجة خنا فدون باجة ديرا في السابق درجة ما بيت مواكب مقالا في داتو تنبرسيسون هوريبون دابر هوريمو من برسيس الله خوني مال مرافين أما قا بكيتي جبدون آسيا بكيتي جبدون آسيا واريف أصنع أسير راجاسا وبشي ملسي تربان دبري خانا خيسا بارلمان رتي واسدي لكاواني سدي خيسا تقوما قبل أصنع واني لا لا يكيسا واني سلطانا بس يقولي قصنا نبني ألوتام قصنا بيد نوي نايس نيمال نبني ما لك خلا أرشي إبا أتبازون ألفاتا بيد بكبيروت نبني خينا قرما إبا يون إبا سمال اللي كباتو بال تو هذا كبوسا مالا باسا جي هذا كبوسا كوتشيزا نالوتا دوتان أمالي قولا قصنا بين جرد قولا قصنا بين masih kalian قصنا ما نبور رابر اللي وسلاوان برو اللي ولين رابر دي ويابي وان أرجع جبسطو مخبر خوني يرو ديرا akka sheeka biyyattillee akka abbootii gadattillee silaa mootummaan hojiisiiti waan kana ummata barsiisu yeroo dheeraa feesa baankiin raammis magaalaa maayaa tana hawaasa kana qusannarra leenjisuuf gaheen isiidha guddaadha sheekota darasoota abbootii leenjii kennanii fi akka hawaasa fi dammaysan namni akka waa ol kaayatuu baru ar'aaf boruuf jechuu akka baru arra qofa akka baru namni biyya suudii haa jennu biyyuma fedhe haa jennu ijoolleen hujii barbaada biyyarraa yaate oromiyaa guutuudha beek ni dhageessani waan hin dhugan oromiyaa guuturraa yaa'e
namni immoo guduunfatee galuu dadhabe masii gala qalbii dheerata achumattu mana gatiin qaalii kireeffate achi baddeebee qoqqoba qusannaa wallaaluun achumaa haa namni biroo immoo manuma yoo rooba buusu keessa taa'ee afata jalaa as deebitee achi haxaawee magaalaa biyya sarraa bakka manatti ijaaruu bitatan. Masii galaa nuti kana keessa sii galaa jetti haati dhiiratis achuma fuudhee achuma finne isiniif galaa magaalaa Adaamaa tana hoggaa waan xiqqoo takka hin jarrabe namni hoggaa mana jaarsifne waa jaaru namni waa jaaru kun gimbanyarraa haasee ilaa huulii ga'utti tiimii uf dandeessee waa jaaraa ganda keenya kanattis jaarsifnee beek ganda keenya kanatti hogga jaarsifne zuuriin hoggaa ga'e sheekha wallaa kanaafi dhiijaan kafaltuma tanarraa hibees waan maallaqaa kenna qarshii 50 gaafa san dhibbumaan dalagane galgala hoggaa ga'e 50 tokkicha hafeen kennaaf 50 kanarraa 30 waan jimaan afaan kaayatu bitatee 20 jaartii gala miskiina amma sii galee waan tokkoon achirra hangamu ganda kanatti maaliin bare kafaltii nama waa hojjetu torbaanitti guyyaa sabtii beeka jallo dhaggeeffadhu dawaa namaa ta'ullee mala kafaltii torbaanitti guyyaa sabtii guyyaa gamoozatti beekamaa namni huulii dalagu 300 ilaa 4 namni waa jaaruu fi hawaalassanuu 700